Walwaraansi waraana bilisummaa Oromoo WBO fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru jabaachuun otoon dhaabbatiin itti fufee waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii lixaa keessatti humnoota mootummaa aleelaa jiraachuu fi lolicha akkaan ulfaataa ta'uu beeksisuun walwaraansa sadaasa 15 guyyaa har'aan tanaa bara 2025 lixa biiftuu keessatti gaggeessaa jiru WBO'n humnoota mootummaa hedduu isaanii barbadeessee akka jiru beeksisee jira. Waraana mootummaa Abiyyi Ahmad lixa Wallaggaa aanaa Qilxuu Karraa keessa imalaa ture maqaa WBO haleeluu jedhuun ganda guyyoo daalleetti waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n itti marsuudhaan humnoota mootummaa konkolaataa oraalii sadiin deemaa turan meeshaalee gurguddoo RPG'n haleelee konkolaattota wajjin barbadeessee hedduu isaanii madeessuun Kaamboojiyaa akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n beeksisee jira. Walwaraansi WBO fi mootummaa hin dhaabbanne jabaachuun kan itti fufee yeroo mootummaan ammoo lola ulfaataa giddu galeessaa fi lixatti gaggeesseen humnoota hidhatanii socho'aa waraana bilisummaa Oromoo WBO kan ABO shanee jedhee waamu haleelaan jira. Barbadeeffaman lafee hedduutti harka laataa fi baqataa jiran jedhutti WBO'n zoonii lixaa godina lixa Wallaggaa aanaa Qilxuu Karraatti guyyaa har'aan tanaa humnoota mootummaa gudii godhee akka jiru beeksisee walwaraansa gaggeeffame kana lixa Wallaggaa aanaa Qilxuu Karraatti WBO'n gandichatti humnoota mootummaa kanneen guutumatti barbadeessuun humni dirmachuu duubarra dhufees konkolaattota 4 reeffa kaasee akka jiruu fi WBO'n ammoo deebisuun haleellaa galgala kana raawwateen waraana dhibbaan lakkaa'amu barbadeessee hedduu isaanii iddoo irraa deebiin qabnetti erguudhaan lolichaan injifannoo guddoo gonfatuun meeshaalee waraanaa gurguddoo hanga kilaashiitti dhuunfachuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo WBO'dhaaf galii godhee akka jiru kutaa waraana bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii lixaa godina lixa Wallaggaa keessatti guyyaa har'aan tanaa tarkaanfii fudhate kanaan injifannoo guddoo kana fakkaatu gonfatee jiraachuus beeksiseera. Kana malees zoonii giddu galaa aanaa Abunaa Ginda Biraatii fi akkasuma gama biraatiin ammoo zoonii kibbaa aanaa Moyyaaleetti walwaraansi ulfaataan humnoota mootummaa fi WBO gidduutti gaggeeffamaa kan oole. WBO'n kanarrattis injifannoo guddoo gonfachuun humnoota mootummaa kabaalaatti harcaaseen jira jechuun beeksisee zoonii giddu galaa aanaa Abunaa Ginda Biraatitti waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n Birgeedii Saalagam Mogor tarkaanfii jabduu fudhateen humnoota mootummaa hedduu isaanii barbadeessee akka jiru kan beeksisee. Kana malees ammoo zoonii kibbaa keessatti aanaa Moyyaaleettis tarkaanfii ulfaataa fudhateen humnoota mootummaa danuu isaanii iddoo irraa deebiin qabnetti ergee akka jiru beeksisee jira. Walwaraansi WBO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru yeroo jabaatee itti fufee jiru kanatti gama biraatiin ammoo mootummaan lixa Oromiyaa godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Duraamuu keessatti humnoota isaa meeshaalee gurguddoo kan akka Zuudidamii sadiifa hidhachiisuun hawaasa keessa olii fi gad oofaa akka jiru ummataan qeedhaa fi naannoo kanarraa fagaadhaa waraana bilisummaa Oromoo WBO rukutuuf deemnaa waan ta'eef ammoo yoo didda waliin rukutamuun keessan afaan qabu jechuun lixatti bifa kana mootummaan akeekkachiisa laataa jiraachuu maddeen kan himan. Walwaraansi lixa biiftuu fi akkasuma giddu galeessaa fi kibba Oromiyaatti humnoota hidhatan lamaan WBO'dhaa fi ribi gidduutti gaggeeffamaa jiru otoon dhaabbatiin jabaachuu yoo itti fufu WBO'n gama isaatiin zoonii kibbaa akkasuma zoonii giddu galaa fi zoonii lixaa aanoota hedduu keessatti lola gaggeessaa jiruun waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n injifannoo guddoo argateen humnoota mootummaarraan ammoo kisaaraa namaa fi qabeenyaa qaqqabsiisuun tarkaanfii fudhateen injifannoo guddoo gonfatee akka jiru ABO WBO'n beeksiseera.
Itoophiyaan Ertiriyaan garee hidhattoota daangaa koo keessa socho'an deeggaraa jirti. Birmadummaa koo sarbaa jirti jechuun komachuun buufanni doonii Asab xiyyeeffannoo dura Itoophiyaa ta'uun akka itti fufu mirkaneessite. Haasaa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon taasiseen hiddi muddama Itoophiyaa fi Ertiriyaa gidduutti uumame irratti ibsa bal'aa kennu yaada furmaataa jedhes kan dhiyeesse. Dabaluun tuttuqqii cimaa Ertiriyaan taasisaa jirtu obsine waraanatti galuu dhiisne jechuun obsi kun daangaa akka qabu Ertiriyaa akeekkachiise. Kana malees waraanni Ertiriyaadha bakkeewwan Itoophiyaa hedduu to'ateera jechuudhaan bakkeewwan kunneen lafa Itoophiyaati kan jedhan. Ertiriyaan humnoota hidhatanii biyyattii keessa socho'an deeggaruun dhimma keessoo Itoophiyaa keessa galtee jirti jechuudhaanis himatan. Qaawwan kunneen Itoophiyaadhaaf mirga ofittisu ni kennu jechuun Itoophiyaan garuu obsa filachuu lolli naannoowwan duraanuu caphe keessatti ammoo lolli hamaan akka hin kaane goote jechuun obsi kun garuu akka daangaa hin qabnetti ilaalamuus hin qabu jechuun kan akeekkachiisan. Hariiroo Itoophiyaa fi Ertiriyaa jidduu jiru ilaalchisee Geediyoon ibsa kenneen walakkaa jaarraa 20ffaa keessa hanga yoonaatti ammoo hariiroon biyyoota lamaanii wal dhabdeen guutamuu kaasuun kunis sababii daangaa fi fedhii galaanaa qofaa miti jechuun sababoota biroo shanis tarreessanii jiru. Sababoota kanneen keessa yaalii Ertiriyaan dhimmoota keessoo Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuudhaaf taasisaa jirtu. Diinonni alaa Itoophiyaa fedhii isaanii milkeeffachuuf Ertiriyaa meeshaa godhachuu fi Itoophiyaa yoo dadhabde ammoo yookaan nagaa dhabde Ertiriyaan ni cimti yookaan nagaa argatti jedhanii yaaduun isaa ammoo tokko akka ta'e kan kaasan. Buufata doonii Asab ilaalchisuudhaanis ibsa kenneen Asaba xiyyeeffannoo ijoo Itoophiyaati jechuun kunis ammoo seenaa yookaan seera dabe sirreessuudhaaf qofa otoo hin taane osoo Ertiriyaan hin citin duraa fi erga citti as Itoophiyaan buufata doonii kana irratti investimentii guddaa waan baasteef jedha. Buufanni kun harka Itoophiyaati kan ba'e waggoota 27 dura bara 1998 yeroo Ertiriyaa waraana Itoophiyaa irratti labsite ta'a jechuudhaan yaadachiisuun seera qabeessummaa adeemsa Itoophiyaan buufata kana ittiin dhabde gaafii keessa galchee jira jedhan. Dabalataanis mootummaan Ertiriyaa caasaan siyaasaa fi diinagdee isaa guutumatti waraanaan kan guutame ta'uu himuun kunis dandeettii Ertiriyaan hirmaannaa diinagdee fi dippiloomaasii keessatti qabdu kan daangessu ta'uu eeruudhaan bara 2018 hariiroo biyyoota lamaanii fooyyessuudhaaf ammoo yaalamus baay'isaanii waraana irratti xiyyeeffachuun isaanii kana gufachiisee jira jedhan. Qormaanni jiraatus Itoophiyaan gaanfa Afrikaa keessatti dhimmoota akka diinagdee fi aadaa waliin tasgabbiidhaan yeroo dheeraa tokkummaa diinagdee naannoo irratti hundaa'e mul'ate qabaachuus ibsanii jiru. Itoophiyaa fi Ertiriyaan biyya mootummoota lama kan uummata tokko jechuun ni danda'ama jechuun wixinee moodeela ida'amuu haala akkasii kan mormu ta'us hubachiisan. Kunis ammoo daldala naannawa gibira bilisaa irraa eegaltee suutaan gara imaammataa wal simsiisuun ammoo diinagdee gad fageenyaa wajjin babal'isuu bu'uuraalee tarsiimoo irratti investimentii waloo dabalatee fedhii Itoophiyaan Asabii fi buufataalee galaanaa yeroo dheeraadhaaf qabdu faayidaa waloo irratti hundaa'uudhaan furuunis akka danda'u ibsanii jiru. Ministeerri kun hawaasni addunyaa tattaaffii hammeenya hir'isuu akka deeggaruu fi Ertiriyaan tuttuqqii fi sarbama taasisaa jirtu akka dhaabsisan marii dhugaa irratti akka hirmaatan jajjabeessuu akka qabanis gaafatanii xumura irratti seenaa darbeen daangofnee taa'urraa immoo hiree egeree keenya murteeffachuu qabna jedhanii raachuun isaanii gabaafameera.